Sora jaalalaati ati yaa giftii mana moggaa sagadi garagaleen. Inaanta jirtu isin fayyaadha naguma akkam alaamanni sa'a namni jaartiin distii fi shookaan cilfaan hundi ishiitu nagumaa. Egaa hadha sabbar zeenaa abee jooroo keessan sirriitti qorqoraame allaa chitgin ene allo enna oduu gammachiisaa tokko sinitti hima jedhee tananii garuu dursitanii akka viidiyoon kun sin qaqqabeen namoonni hundi sheerii godha yoo sheeriin godhin inni mu'an dhimmicha irraa haasa'u dhufe sheer godhaa tokkoffaa akkuma gadisitti dhufeen viidiyoo kana namatti sheer godhi laayikii godhi koomentii godhi du'eet riipoosti akka hin jenne tiktookii miti viidiyoon kun yuutuubiidha sheer godhi isinittan hima. Hordoftoota eebbaaf beekoo jirtu jecha akkam fayyaa keessanii alaamanni sa'a namni nagumaami odommaatee eebboon jedhin dagadhee tananii saniifan irra deebi'ee nagaa sin gaafadhe har'a maal jechuun dhufe beektu waan nama gammachiisu wayii misiraachi isinitti muudhafi hinnaante narraan bareenne garuu akkamii haadha manaa burukiyyoon ta'een bareedu ayamre sirriitti ilaalame amma lakkoo xiqqoo bakka ergan gaafa jaalala inni jaalala itti ilaalanaan jedhirraa xiqqoo yaaduudhaan dhiisee fi nagaa ta'ee miidhagee jira mee ilaala indeetni ammataa bichaatu sirroofne malee odoo shurrubbaa faa tokko fadhe eesaka qonjiyyee neenyi lakka adelle beautiful ne inna akkasinin jedha gaafinan waan inni har'a irraa dubbachuu dhufe tokko bichaadha baaxaam itti akkana gammaddanillee abdiin qaba akka dasin jedhu ara sheer godhi gurri si nyaata dafi sheer godhi oo sheer gooti malee viidiyoo kana galumaan dhagahini egaa akkuma beekamu Birukii yookiin Alaazar official gooroo tuubii ka jedhamu jechaadhaan beektan jedhee yaada yuutuubii isaati irratti akkasumas immoo diraamaa misaalee keessatti maaliif badee sababoota inni badee fillee sinittan hima lammaffaan immoo gaafii jaalalaa dhiyeesseefiin ture jechaadha gaafa mana haadha eebbootitti argaa ta'e eebboo jidduu keenya deemte jaarsummaa naa dubbachaa turte edaa ishiin naa yaaddetisse abeektanii ijoollee keenya namni tokko edaa carraa bilxiidha namni biyya lafaa kanarratti bilxiidha siniin jedhe isbiin keenya kasaate eebbutuun bilxii taate narraa hojjette dhugaa narraa hojjetatte narraa dalagatte naanti abeet narraa dalagatte osiniin jedhu akkam siniin fakkaata kazaa maal lagoota isaan wal dabarsiiste jidduu nu dubbattee walitti nu agganaan nyaate amma Buruk jechaadha gaafii jaalala koo fudhatee jira naa taatanaan jedhee jira kana dura jaaladhee hin qabu qiddistiyaata diraama irratti wal jaalanna malee ana naa taatanaan jedhe isin maal naan jettu yaada mucaasirraa kana ilaalame akkam bareedan naanti malkimti isaatuyyuu laphee koona seenessiniin jedhe bakka gaafan qaaman argadhee wakkaman ta'a ani dhungadhee tun quufu siniin jedhe naante inna baay'een gammade gammachuu kiyya kana immoo akka isin naa gammaddan jedhee tan dubbachuu dhufe malee dhimma biraa miti viidiyoon inni hojjedhe waa'ee dhiira malee ati waan biraan beektu warri naan jedhan isin jirummoo dhiirri qaldiidha ree fiqir okkoolo waa'ee jaalalaan beektan isin immoo naante waa'ee jaalalaati mee dubbii jaalalaati malee dubbii biraa seetanii bakka natti tole jaaladheen jira bakka innis na jaallate sirriitti na jaallate kanaafuu gaafii jaalalaa koo naa deebisee jira yaada eebboo asumaan galateeffachuun barbaada jidduu nu deemtee walitti nu fiddee yeroo baay'ee na qortullee garuu tole naa jettee basta macarrashaa walitti nu astaarraqtee walitti nu agganaan nyaate amma ka gaafan biyya galee dura abbaa eebbuu bira dhaqan jedhee ani garuu abbaa eebbuu hin beeku waanan jedhee amansiisuun inni illee immoo na jaallata amma isa kana booledhaa sissimadhaayyuu naan jedhe bakka viidiyoo tokkoffaa gaafa na bira dhufte viidiyoo tokkoffaa hojjannee chaanela keetii irratti feena naan jedhe kanaaf warroon immoo chaanela kiyyallee gaafa san akka wal bartan isa faana hojjannu sinii wal qunnamsiisa asiinis mana haadha eebbootis dhufnee ni hojjanna viidiyoo jechaadha guyyaa sana maala sinitti maree oduu tana malee fiqiriin kun naantee maxifoodha dhugaa gaafa inni deebii akkasii ishi bakka rakkoon hin jiru wal jaalannaa naan jedhee deebinaa deebisu akka
akkamittan akka gammade naanti abeet akkam jedhee isinitti maree jaalalli kun akkana nama godha duratti jaalalli maal akka ta'e iyyuu beeku beektani bakka akkam akka nama godhu jaalalli akkana nama godha yoo fi moo qoosadha naanti way gudi akkam nama godha namni jaalattanii beektamee koomantii jalatti barreessa yaada keessa jilbiibbiidhaan adeemsisa siniin jedhe ijoolleen maal taate እናንተ dhugaa caammaa malee Hacaaluu Hundeessaa sirba isaa akka Jimmaa sirba isaa galaanni gibee guutuu lafti sirbiifi nama deemsisa garaan jaalate rafoo halkaniif guyyaa nama deemsisa asa sodaadhee qalbii kooti gibee gaman jaaladhee sanyii mooti inna meen وشو እናንተ የፍቅር መቃስናትቺ የሆነ ልጅ መጣች እናም ጭዩ ተከነተ ድፍቴ ነጂቅ አና ቪዲዮ አዳና ኩቺ ሲስተም ምን አይነት ቡዳ ነገር ናት እጭ ማለቦን ረባለይሲቴ ያደን እኔ ሐሳኡ ዳት ድፍነ ጀላ ባለይሲቴ እና akkasitti burukiini gaafii koo deebii koo taqabbalee jira amma yeroo dhiyoo viidiyoo hojjetee na erga siniin jedha walii viidiyoo waliin hojjannee siniin qannabsiifna karaa chaanela kootis akkasumas karaa chaanela haadha eebboo mana haadha eebbootis ni dhufa kanaafuu viidiyoo kana sheer godha akka inni dhufoo barbaadan edde diraama misaala keessa iyyuu viidiyoon kun zamee garana dhufuudhaaf qophaa'aa jiraati viidiyoo sagantaa tokko asirratti darbuudhaaf qophiirra jira waan ta'eef isin illee viidiyoo kana sheer godhaati hindi jaalalli namni gaafa wal jaallatu gaafa namni wal jaallatu gammachuun namaa sin hin gammachiisu እናንተ ስን ገመቺሱ ገመቹ ኮቲ ፎጂና ገመደን ቪዲዮ ከነ ሼር ኮዳ ማሊ ሲሪ መነከነ ዝም ጀተኒ ነመላልተዲን በኢናን ጋ ከሲን ገቀበ ሼር ኮዳ በቃ ፍቅር ይዳ ተቀበለ ነጃለት አንስ ጃለደ ገመደን ትረካ አከም ጀደኒ ዩስር ቢአማሪ ፋንጋፋ ነምኒ ለማ ወልጃለቱን ካንደ ሳለሽ ነው አከዚ ደማይ ነጀላ በዲ በቃ ቤከን ጀዱ አላምሽ ነው ዛሬ ጀቹን ገሄካ inna akkasinin jedha dhugaa viidiyoo kana sheer godhaati chaanila eebbaaf beekoo kana haadha eebboo ajajjabeessinu sinin jechuun barbaada maalifan karaa chaanila ishii dhufe beektu garuu har'aa waniin karaa chaanila ishii dhufe viidiyoo kana eebbuudhaaf hojjedhe garuu sila chaanila kiyyarratti akka burukiin gaafii jaalalaa kiyyanaa fudhate sinitti himuun dadhabu bas ani garuu dirqama wani na dirqe maarseetu sababa eebbaaf jechaadha eebbaaf ni beektanii hundi keessanuu eebbaaf jecha viidiyoon kun kaasiin akka boosotamuuf hojjedhe kanaaf hundi keessa waan dandeessaniin tokkoffaa namoonni viidiyoo isaanii haadha eebbaaf viidiyoo laaltanii laayikii gochuun fi sheerii gochuun koomentii yoo kennitan isheedhaaf faayidaadha maaliif akka laallamuu fi yoo ofiifillee laaltu sibiratlee ta'e laaluu gaafa dadhabdanii viidiyoo bilbila banaa fi lafa godhaa keessattuu ijoolleen biyya ormaa jirtan viidiyoo ishee laaltaniif doolaara baay'ee akka lakkaa'uuf abdii qabna jechaadha maaliif nama tokko wal qarqaaru jechuun karaa mallaqa bichaa miti tokkoffaa viidiyoo ishii ilaaluun iyyuu qarqaarsa lammaffaan immoo hin jiraa mire lammaffaa yaadaan gorsaan viidiyoo tokko hojjettanii illee ergitaniif namoonni keessa wal qunnamuu dandeessaa yoo barbaadan bilbila isinii kenna namoonni viidiyoo jedheen ergaaf jettaa yuutuubar illee ta'uu baattu viidiyoo sitti tole waan barbaadde haasoftee piraankii isaa ta'u namoota tokko waraabde just viidiyoo ishiidha erguu dandeessan ta'e lakkoofsa isinii maxxansina jettaadha rakkoon hin jiru eebbaaf beekoo chaanela kana bira dhaabachuu qabna chaanela kana subscribe goosisaa fi share godhaa jajjabeessuu qabdan jechaadha maaliif eebbaaf beekoni channel isaanii harmeen eebbu jechuudha eebbuudhaaf jecha akka YouTube kana bantanii beektan jedha yaada ishee jajjabeessuun dirqama keenyadha dirqama namummaa keenyati dirqama mallaqa bichaa yookiin akkaawuntii fudhanii birrii erguu miti nama tokko qarqaaru kan jedhamu karaa kanaan illee qarqaaruu dandeessanii laayikii gootanii fi koomentii hojjettanii fi yaada arrabaa dhiistanii yaada ishii jajjabeessu haadha eebbu jechuun nama mucayyoo fayyaa hin qabne daa'ima waggaa 9 qabattee harkatti baattee
Mucaan tun odoo fayyaa qabaattee haati eebbu YouTube irra dhuftee subscribe naa godhaa, like naa godhaa, share naa godhaa jettee isiniin kadhattu jechaadha. Osoo mucaan ishee kun fayyaa qabaattee fi kanaafuu haadha eebboo jecha viidiyoo hojjedhe malee ani amma biraa fi miti. Akkasumas immoo burraan immoo dhuguma gaafii jaalalaa koo waan naa deebise kan YouTube irratti maxxansuu wallaalee miti. Garuu haadha eebbutu jidduu keenya deemtee walitti nu fiddee odoo mucayyoo akkasitti dhukkubsattu qabattee jirtu iyyuu jidduu keenya illee deemtee jaalala keenya fillee walitti nu astarraqxe waan ta'eef ishii galateeffachuun barbaada. Sumaanii waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Viidiyoo kana share gochuun haadha eebbuu cinaa dhaabadhaa. Inni nama biraatiif share godhaa, koomentii haa godhanii, laayikii haa godhanii, share haa godhanii, subscribe haa godhan. Akkasumas yaada koomentii gaafa barreessitan yaada ishee jajjabeessu ta'uu qaba malee yaada aamilee ishii dha'u yaada akkaataa YouTube kan ishiin dhiibdu barreessuuf hin dogongora jedhee yaada. Koomentii namoota baay'ee gaafa laalate nama guddaadha, tijaartiidha, maal viidiyoo akkasii hojjettaa, viidiyoo qabataman qabne haadha eebbuu bichaa miti viidiyoo qabataman qabne kan hojjechaa jiru. YouTube kanarratti hunduma hawaasa fakkeeffameetu hojjetama malee wanni hundi dhugaadha jechuun hin danda'amu. Fakkeenya diraamaa hedduu kan nama miliyoona tokkoon hordoftan, nama miliyoona lamaan jala teettanii sa'aatii diraamaa sun gadhiifamu hordoftan dhugaadha diraamichi sun. Yaani fakkeeffamee wanni akkasii ni jira jedhanii tilmaamamee hojjetama malee YouTuberri guutuun dhugaa dubbataa miti. Diraamaan hundi warri diraamaa fiilmiin garagaraa dhugaadha jettanii fudhattu isin akkasumatti hubadhaati. Aamilee namaan cabsina waaqanillee walitti hin bu'inaa jechaadha. Haati eebbuu tokko oduu isinitti dallantee boossee waaqarraa isinitti argama jechuudha. Maaliif ishii mucayyoo tana guddisaa jirti, mucayyoo dhukkubsattu wajjin rakkachaa jirti waan ta'eef waan daayiparii bitattu ishii rakkisa. Odoo ishiin fayyaa qabaattee ofii mucayyoon ishiitun fayyaa qabaattee fi baatee fi bakkee ooltu ta'e haati eebbuu kunillee asin jirtootana. Mootana ishiin hojii mataa ishii qabdi. Bakka feete deemtee hojjechuu dandeessi. Waan barbaade viidiyoo illee ta'e hojjettee poostii godhuu dandeessi. Garuu ishii baattee bakkee deemu hin dandeessu waan ta'eef hundi keessanuu jechoota illee namaa barreessitu of eeggannoodhaan fayyadamaa isiniin jechuun barbaada. Galatooma. Thank you. Viidiyoo kiyya kana share godhaa. Hiriyoota keessan qaqqabsiisaa.